قاف حسن علي في كوما دمكسان بريزدنتي خطوري قبيس النمنها بافة وجان yeroo jalqabaadhaa fi alaabaa Oromoo naannootti fayyadamaa jirtu kakalakan isaan لفاتي أوروموتنا أجرا جلقمت Dr. Muhammad Rashad Abdullee yeroo jalqabaadhaaf nama Qur'aana afaan Oromootti jijjiiranii jedhamee himamaaf نمني هندون وايسا خاصم فدن ربي جيش جيك وديسن خاص ummata Oromoo guutuu fi amantaa isaanii walqixatti hanga isa lubbuun isaanii dabrutti walqixatti nama tajaajilan قبين أورومومتي عرومتي اتي خفلاني اتي كيسن inti keessa yoo yaashamaa daawwattoota Isaam shoo torba isaa eeggatee keessummaa addaa waliin har'as dhufeetanii jira. Keessummaan keenya har'aa ilma nama guddaati. Abbaan isaa yeroo jalqabaaf qubee afaan Oromoo nama kalaqe. Qur'aana yeroo jalqabaaf nama afaan Oromootitti hiike. Alaabaa Oromiyaa amma itti fayyadamnaa jirru ka'umsa isaas kan kalaqe isaani. Sirboota artistii keenya jaalatamaa Dr. Artist Alii Birraa sirboota jaalatamoo ta'an nama hojjete. Namni kun nama seenaati. Oromummaa fi Islaamummaa qixatti umrii isaanii guutuu tajaajilanii qixatti umrii isaanii guutuu tajaajilaa turan. Eega isaan dhabnee waggoota 12 lakkoofsisnee jirra. Torbeen kun torbee yaadannoo isaaniiti. Addunyaa kanarraa akka lakkoofsa faranjootaatitti Mee 25 isaan dhabne. Isaam shoos kana hubachuudhaan yaadannoo waggaa 12ffaa isaanii akka nuuf ta'uuf torbee kanaan ilma isaanii obbo Khalid Dr. Muhammad Rashad Abdullee affirree isaan faana turtii ajaa'ibaa ni taasisna. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajaa fi jaalalaan guutame. Waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif dursa isin galateeffachuu barbaada. Baga nagaadhaan dhufte isiniin jenneerra kaameraa fuulduratti. baga nagaan nu eedan baga gartee nu afeertanii seenaa Dr. Mashaawuddin ol kaasuu keessan kana yaadachuu keessan kana hedduun itti gammadee akka Oromoon irraa gammadu barbaanna. Mee gara kaaffiiwwan keenyaatti haa imalluuti. Abbaan keessan eessatti dhalatanii guddatan? Dr. Muhammad Rashad Abdullee Hararitti dhalate. Harar lixaati. Harar lixaa. Lixaa. Magaalaa maal? Magaalaa ganda Lagarbaati jedhama. Lagarbaati jedhama. Lagarbaa ganda Jarjaree. Achitti dhalate. 1934 dhalate. Achirraa waa'ee barmoota amantii kana abbarraa barate. Abbaan isaa kabiira gandaati. أخاخي سا كما هاداتي كبير دمينا دا قوت متساني ور كبيرة في ور دمينا دا ور كبيرة في دبيرة جدًا قصي سانيتي قصي سانيتي إتو دا إتو باي دا كندا قرتي دمي لمو جاني هوتا لمو هوتا جدًا نانو سانيتي آتي ور ساني لبو داني جراني أما نمني جيرو خابلين وباقي خجور ديرتي لما تجرا هاتي ورا إساني هاتي ورا دكتور محمد رشاد عبدالله لبون إنجرو أما جارتي نساء جارتي نساء لما تجرا لما كبا جارتي لما كبا إساني رجولي ميك أهورتيرا تا ومانتي ني أخرمتي تيسنا كرمتيرتي ربي رحمة أقول آمين جولي نتي قام حالات هادتية نما سديدة قام جارتي سومالين نما لواتو جرا جارتي لما فايساني سومالي دا سومالي دا إساني جولي لما أركتي لما ولدت شني جيجو شني سمي كفاتاتن منا نتي هنغفا هنغفا سين هنغفا لما فات هنغفا تكوفا ني أخرمتي أوكي كنجل كبا أنا أكرمنيران isin lammaffadha jechuudha. Lammaffadha. Yaa eega isa kan jalqaba lubbuun dabran sin jalqabuma taatani ka. Ana lammaffadha akkuma gartee
hangafni tagon narraa guddoo dhalaadha. Egaa isin akiramtee isin akkuma tokkoffaatitti lakkaa'amta waan ta'eef amma hangafummaadhaan hojii isaallee hojjetaa kan jirtaniif kanaafuu hangafa jenneetiin hin qabannu. Hiriyoottan isaa hiriyoottan Dr. Muhammad Rashad Abdullee yeroo san waliin qabsaa'aa turan diinii waliin barsiisaa turan amma ka lubbuun jiran hin jirani eenyuun faa yaadattu isin? Namni hin jiru amma namni lubbuun jira. Namni lubbuun jiru hin jiru yeroo san keessaa waliin qabsaa'e. Qabsaa'e hin jiru. Abbaan keessan egaa boqotanii yaadannoo isaanii akka ta'uufis guyyaa kana filannee Mee 25 waggaa 12ffaa hin qabatu. Waggaa 12ffaa jechuun waggaa 12 dura addunyaa kanarraa boqotan jechuudha. Umriin isaanii hangam ture yommuu boqotan sanitti? Umriin isaanii 80 wayya ture. Wanni yoo lakkoofne dhaloota isarraa 34dha. Inni itti akhiramee 2013 yoo jette 80 wayya ta'a. 80 wayya irratti boqotan jechuudha. Rabbi araaramuuf. Isin ilmaan meeqa horattanii jirtan? 3. Ilmaan 3 argattanii jirtanii? Yaa sanyii abbaa ka itti fufsiisu ilma dhiiraatii jedhama. Sanumaas sin gaafadhe. Ijoollee 3 qabdan? Ijoollee 3 qaba. Dhiira moo dubartoota? Dubartii 2dha, dhiira 1. Maashaallah. Dhiira 1 fi dubartii 2 qabdan. Sadarkaan barnoota isaanii maalirra jira? Ta guddoon hin qaraatu. Ta lammaffaan amma University khana qaraatii, Rift Valley khana qaraatii. Mujaan 11 qaraa amma. Mucaan 11 qaraa. Ganaa jiran jechuudha. Rabbi isaan haa guddisu. Dr. Muhammad Rashad Abdullee Sheekh Bakarii Saaphaloo irraa qubee kana horatanii barataniitiin itti fufsiisan immoo yeroo sanitti qubee afaan Oromoo waliin bocan. Mee dhaloota kanaaf seenaa tana sirriin adda nuu baasa. Amma wanni seenaa tana sirreessuun dirqamadha. Seenaan dabsuun gaarii miti. Amma qabsoon yoo jenne amma namni galata galchuu qabnu. Haile fiidaa galata galchina. Waan inni itti yaade. Jalqaba namni waan kana kaase Sheekh Bakar Sabalooti. Qubeen Oromoo miti. Bifa akka Hindii fakkaatti. Kan jalqaba. Kan jalqaba. Akka Hindii. Gaafas maashiiniin jiru. Maashiinii wanni itti taa'ee fi kan itti barreessan hin jiru. Harkumatti barreessu ture. Darasaan barsiisu ture. Abbaa qubee tana gaafa inni argu wanni jiru ture qubee tana xiqqoon taayibiin qabdu horiin qabnu horii gartee itti maxxansinu. Qabeenya waan san. Kun qabeenya guddaa barbaachisa. Kana taayibii kana godhuun waa hedduu barbaachisa. Kaampaanii fiddee wanni kana naa tolchaa jettee waa hedduu barbaachisa. Gartee mooraa isarraa hin baane mooraa Sheekh Bakar Sabalooti. Isaan Dr. Muhammad Lakkii barreeffama kana qubee tana. Achuma isaan bira ture jechuudha. Achuma keessa ture mooraan Sheekh Bakar Sabalooti. Naannoom isaan jiraatan. Naannoo gartee barattoota isaatii fi barsiisu ture. Gaafa inni qubee tana yoo jalqabne qubee tana laaftootti Oromoon hin geenye. Qubee tana laaftoo. Dhaloota kanaaf hin qaqqabne. Nama meeqaatutti rakkate, nama meeqaatutti du'e nama. Amma qubee tana gaafa inni abbaa kiyya itti jalqabe magaalaa Kaayirooti. Magaalaa Kaayirooti. Abbaan keessan biyya alaa turani yeroo sanitti. Egaa Yuunivarsiitii Al-Azhar barachuu ture. Yuunivarsiitii Al-Azharitti barataa ture. Amma laal inni 49 irraa biyyarraa ba'e. 49. Akka Faranjitti. 50tti Somaalee hajjii godhe. Hajji irraa ka'ee 50tti
دمشق سوريا سوريا مش سوريا سورياتي إمالن سنبول إيه أمات الشن أمات أفرتها شني هنگ شنتمي شن هنگ شنتمي شني تي سوريا توراني سوريا توراني أشتي برسيس توري ني برسيسا ني برتا شنتمي شن الرخاء مصري سين أس رفو برواده بيت نت غرانا ديبو برباده أكتيجا إيش الدورة قرتين نمهدو تويدامي غاف شو يدا نمهدو تويدامي نمهدو تو قرتي أجيفامي إنجليني جاني خرا كايرو خده شنتمي شنتي أكون لكويسنا أكفرنجتي شنتمي سنوكو كايرو ديمي يونيفرسيتي الأزهر كو سنو أتي شهادان قبضو سيرفيكيتي خلان قبضو شهر كتا قول الله ما خنا سينو قبضا جان شهادة جتون بس سيرفيكيتي لا اوكي سيرتيفيكيت ورقة رقا برنوتا خنا ورقا رقا خنا قبو قول الله ما تديوسنا غرا دوباتي ديبسني فودته سمبودا يونيفرسيتي سينه يونيفرسيتي كو سير سدتمي شنتمي سددتي يونيفرسيتي خيس قروتوري والده غرتي براتوتا اثيوبيا خنا يونيفرسيتي خيس قبني بتون ديسن اجتي نجرا warri gartee adda addaa achitti qaroo turani biyya barattoota hedduutu asii deemee achitti qara'aatiin ture biyya Itoophiyaa fi biyya Suuriyaa fi biyya adda addaarraa waldaa qaban isaan biiroo qabanii walitti dhufanii yaada wal dabarfanii tole gaafa abbaa gaafatu qubee tana oguu gaafatu afaan keessan ندبتما ملء انكرامو جان انكتبمو يرو سنتي غرو افان اورومو كن افانين ناسا ما بريفما تنجري كوني غافس شنتمي سددت اكا فرنجت سمبودا باقي ني نافه ني نافه وقوه هنا نموت أفهم برو إن بري فما أفهم رومون قرو إن بري فما نما عرس عارو متي إتي خفلاني إتي تكيسن تكيسني أفهم كيسن انتوجا أفهم خيسن أفهم خنا أفهم جالي أشتي هنا في قوتنا جال قبي قوي لاتيني خنا لاتيني كأفان إنجليزي أفان أورومو خنامو در أفان عربيتي بريسو تري قبيتنا أفان أورومو خنا عربيتي قبي عربي قرتي جاء خنا جاء خطبه قبتي حريقة قولا قرتي لا قولي قبتي حر وان خنا قولو تري يونيفرسيتي قافتي راديو أكنا خننجي أك خنمو راديو جتون وانتي أفان تدبر هنا فهمتني وانت سجلي تورب لكني ني نافقاس آره إني قافس تكوفا قرتين نمني على برتوت على رادو فوقنا إسا تكوفا سينا تكوفا برتا چرا چما تورب يونيفرسيتي الازهر كو قافتو يونيفرسيتي الازهر ورقه بريسيتي جمال عبد الناصر تي بريسيتي موتما صوماليا موتما مصرتي بريسيتي اكا راديو خنمو جاني راديو خنن دقيقة 10 دقيقة فلاني خنمي صومالي جلتي كتا صومالي جلتي اتي خنني وان اورومو خنا دبر سوتره وري توبان هنا فني أكملتي أورومون جانيتين أكملت أورومون كوبي أمتي أفاني راديو خنا نتي راديو قبل نتي جاني أكتي آراني كما في دبا سجل جاتمي لمتي يونيفرسيتي في ته
Maastiriitii achitti fudhatee. Maastiriitii illee achumatti geeffatan. Achitti magaalaa Kaayiroo ka'ee dalayduu Alaazaritti ida'amee Somaalitti ergame. Somaalitti ergame. Garuu yeroo sanitti reediyoo afaan Oromoodhaan dabarsuu namni jalqabaa isaanii jechuun danda'ama. Kaayiroo magaalaa Kaayiroo. Magaalaa Kaayiroo irraa afaan Oromoo tamsaasuu eegalan. 58tti gaafas. Ka'ee Somaalitti dalayduu Somaalitti ergame. Hogguu ergamu. Eessatti erginaa jaanii bakka Oromoon itti dhiyaatu biyya Oromoon itti dhiyaatu. Biyya Itoophiyaa kanatti dhiyaatu. Somaalitti erginaa jaan bareedaa nan. Somaalitti ergame. 63tti gara Somaalee dhufa. Somaalitti ergame. Dalayduu duraan Yuunivarsiitii Alaazar damooza achirraa fudhachuu ture. Hanga 65tti Yuunivarsiitii wanna ture. Alaazar irraa fudhachuu ture damooza isaanii. Isaan kun san booda dalayduu gartee dhaaba tokko jira dhaaba Somaal galbeedii qajaamu. Dhaabni kun Somaal galbeedii gaafa 65tti Somaalitti ijaaran. Dhaabni kuni dhaaba maal jedhama? Somaal galbeed. Somaal galbeed jaan. Maal jechuudha afaan Oromoo? Somaal abboodha. Galbeed gartee galbeed Somaal ona gaalla eenyu Somaali miti? Somaali. Ona gaalla Somaaliidha. Gaalla jaanii. Gaalla santu galbeed jedhama? Galbeed afaan Somaalitti galbeed wanni Somaali galbeed jaanii. Gara onnaa gartee Ogaadeenii fi kana galbeedii. Galbeed jaanii. Hargeysaa fi waan hundinuu galbeediidha. Okay. San booda akkamitti imalan Keeniyaa booda? Somaalitti ergames. Somaalitti ergaman booda? Somaalitti ergame miti. 65tti dhaaba tokko jira dhaaba Somaal galbeeditti. Mogadishoo keessatti kan dhaabame. Achitti dhaabame. Achi dhaabanii gaafas eenyu ture? Elmoo Qixxuu ture. Hussein Buni. Hussein Sure. Abdullah Lungo. Dr. Ismaa'iltu jira. Abbaa Qiyyatu jira. Haaji Muftii jira Sheekh Muhammad Saalih. Haaji Muftiin isaa achi turan yeroo sanitti? Muftii Saalih. Muftii Saalih. Isa gartee gaafas achi turanii. Dhaabni Somaal galbeeddiidha. Somaal abboojii turan. Garuu isaan waa'ee qubee afaan Oromoo kan. Ganaadhaan qubee kanaan jalqabne. Qubee bira hin dhufne. Hin dhufne. Yuunivarsiitii Alaazartu ergee. Yuunivarsiitii Alaazar irraa maastarsii isaanii fudhatanii 63 gara Somaaliitti dhufan. Barattuu agartee isaantu damooza isaantu kan ture. Warra Yuunivarsiitii Alaazar. Maaliif dalayduu Alaazar ture. Achitti hojjetaatiin turan Yuunivarsiitii keessattuu. Maallaqa isaantu kenna damoozaa fi isaantu kenna. 1965 akkuma isiniin jee dhaaba tokko dhaaba Somaal galbeedetti achi dhaabanii kan dur jiru Sheekh Muhammad Saalih Muftii Sheekh Muhammad Saalih fi eenyu Naayimii Elmoo Qixxuu Hussein Buni Hussein Sure Abdullah Lungo Dr. Ismaa'il tokko jira gaafas nama torbaadha isaan jalqaba jiru dandeessa waa'ee Oromummaa kana lafaatii Oromoo tana achirraa jalqabamte 65tti achirraa jalqabamte wanni jiru hanga 65tti dalayduu Masrii wajji dalaguu ture dalayduu Masrii Yuunivarsiitii Alaazar dhaaba Somaal galbeed amma isiniin jee kun dhaaba Somaal galbeed gaafas dhaabanii turan. Gaafas dhaabni kuni akkaataa yoo itti da'ame hin ta'u dalayduu Somaalee malee akkanatti jaanii dalayduu dhiisee kan Yuunivarsiitii Alaazar
قد مدموز رفضتشو ترديسه دلائدو سومالتي دامه وني غافس ان استغافه ما توره سومالي غري سومالي غربيت جدمت مكمي جچو لك دلائدو سومالي تي دلائدو سومالي يون سنجي بيرو عادا في توريزمي خصومالي توره استغافه ما توره يروسن قبي كنت افان عربي ساتو استغافه ما توره دفني سومالي نقبي بافت نموت قبي خنباس أباخي تستغافة ما تري قبي خنا سومالي كنا كباسني في قبي سومالي نما بافتنا دران استغافة ما نيزتو إنجليزي في تليالتي فيدا ما ترن قبي تنوقو تفيدا من لالني قبي تنبافتن إني كوري خيسره وجود كوري خيستي بفي إن إنجليزي نبيها لبرا جهاتم نبيها قبيتنا في دني قران وجود بطن قبيتنا يعني ثاني خدراني قرتي قومة أورموتي يعني وقو صوماليتي نقوبي بافتن مالجي قوبين تنتين جي كسومالي بافت خاو صومالي لما عشتي مدي خاين خنا خاين جان أباخي كان جوز أبا دكتور محمد رشاد وكس جان إيه خاين بكلمتي واللبن قوبين لما كدكتور محمد رشاد ومني في كسومالي كين جديتني في ديت والفكات يجود والفكات لما تولبي قبي لما مالي حرفي عيني أفان أورموتشا إيه سومالين علي جانيمت إيه علي نوغو سومالتي أورموتوغو يامتو علي جان إيه تجرجر فيدم أشد فيدم إيجا حرفي شاخنا اتم فيدمن أورموتي فيدا قبي تا أفان سومالت حا تأخوني أفان أورموتي لا بك قبي لما ولبن قبي دشاخنا دشاخنا سن جنا دشان قبين أما خنا خجرو صدمي صديقنا قرتي صدمي لما خنس قافس خيني جي جمدي قبيتنا سرسي كتاب فرافان روم سيجرسي سنة كتاب خنا فرافان رومو جي لفقاية مي قبيوان يروسل لفقاو ومن أرجو دندين حلالو كتابا إني فيديو رتي أكجل شو دندينو عمل لسنو أما كتاب إني لفقاية خنا أما كتاب إني لفقاية خنا أكنتي حركتي بريسو تري كوني أركان بري في مصر حركة إيه لقى إيجا لا لما حركة حرفي عجيبة با درا بشورا أدوري شو أدوري دا قرتي باللاوة باتي أكنا قرتي قبي مالي قبي با إيه أكنا سلال قبي تا أكا عربتي وفطر إيه با تا جا دا سا قرتي أكا عربتي عجيبة أكنتي وفطر لا لا مخل لنجي لا كوني ماين لنجي دا تنتسيب ها جيجوني كوني مالين جيتشو تخنا خامت أسيت بريفو خنا أما حرفي با متي إيه با مالجا باتين باتين لنجي دا بوتين بوتي إيه بشامبا إيه أوه أقرتي جيتشو تران أسيتي سوران خيس جرتنا سوران تنا
Asbiratti jechuuta uuman. Subjectii fi objectii jira. Akkanatti gartee jiru. Asbiratti maqaatu jira san booda ammootu jechoota asbiratti uume maqaa asbiratti barreeffameen baatiin baate yoo ta'u amma jecha ta'a. Jecha ta'a. Asitti maali? Itti guutidha. Kun maali itti guuti? Bashurree amma kun akka qormaataatti jechuudha. Eega. Ajaa'iba. Kanaan barsiisaa turan isaan. Kana lafa kaayee 65tti. 65tti barreessan kan. Barreessa. Akka lakkoofsa Awuroopaatti. Akka lakkoofsa. 68tti Diseembaritti maxxanfame. Kitaabni kun. 68 baatii Diseembar. Gartee maxxanfame. Amma kun bakka gartee leenjiidha. Amma wanni jiru dhiifama. Qubeen inni gaafas irraa hambisan qubee jahan. Qubee jahan amma qubee 33dha. Kana irraa hambisan. 32 ture. 32 ture. Jahan kana irraa hambisan. Silaa 38 ta'a. 38 ta'a. Jahan kunniin maaf irraa hafan? Jahan kuni waan amantiitti fayyadaman. Kun Oromoo keessan seentu. Amma saad daad zaa ayn gayn haafaa jedha kun. Eega. Arabii fanoo dubbifama. Arabii fi amantii islaamatti tafsiira quraanatti fayyadaman. Kanaafuu hin ta'u jedhanii jahan kanneen keessaa baasan jechuudha. Koreen gaafas dhufte Taha Abdii fi namoota jahan dhufee Taaddasaa tokko dhufee amma ni akharame. Diktoor Taaddasaa fi namoota jahan Suudaan irraa dhufanii kitaaba furaa kana afaan Oromoo kana fuudhanii biyyi galchan. Gaafas qubee tana kitaaba kana gaafa inni baasu namoota gariin gartee Hararraa dhufan kitaaba kana namni barreesse fi namni nu kannii jaani Ziyaad Barre gaafatanii maal sini kannaa waan nuti biyyatti ajjeesu turre xiqqeessu turre Diktoor Abdullee asitti jiraachisu jiraa jee. Akkas jedhanii mirkaneessan. Maaliif rakkinnaa miti namichi kuni nama sodaachisa. Wanta waraanaa qabateera. Aadaa Harargeedha. Aadaa Oromoodha. Kitaaba furaa afaan Oromoo jalqaba gartee kana. Kabarreessanii. Kabarreessan. Gaafa rabbiitu baase baaqiyaa nama dura dhaabbate. Lubbuu isaayyuu dhabamsiisuudhaaf. Eenyu kuni Bakar saba eenyu Ayyuub Abubakar gaafa akhiraman ani wajjin jira baaqii gaafa sanatti kana. Sababa kanaati gartee inni raadiyoo wajji daluu ture. Ayyuub Abubakar. Ayyuub Abubakar yeroo sanitti raadiyoo waliin dalagaatiin ture. Waliin dalagaa ture. Garuu amma san booda afaan Oromoo eega kalaqanii kitaabatti jijjiiranii booda isaan gara biyya dhufaniitiin afaan kana akkaataatti barreeffamu barsiisan immoo achuma ta'aniitiin raadiyoodhaan barsiisaa turan hangam fudhateera afaanichi babal'achuuf barreeffamaan. Inni dhufne koreetu dhufe. Koree gaafas ka dhufe nama jahan dhufe. Suudaan irraa dhufanii. Suudaan irraa dhufan. Koree kun maali? Taha Abdii fi hoggana Taha Abdii namoota jahan dhufanii kitaaba furaa afaan Oromoo kana fuudhanii biyyatti galchan. Isaantu galche. Hogguu galchan nama waraana kana barsiisuu jalqabanii dho'isatti barsiisu turan. Eenyu Haaji Ibrahim tokko raadiyoo faanaa kan dalagu ture. Kitaaba qubee tana bakka irraa dhufnee wallaallee jechuudha. Raadiyoo Harar keessa dalagu ture. Namichi kun eenyu maqaa isaa dha'u jira namni kaasun jiru maqaan isaa. Haaji Ibrahim kun. Namni jalqaba gartee raadiyoo Hararii namni jalqaba gaazexeessaa gartee
خبرس أفان أوروموت afaan oromoodhaan kan reediyoo dabarsu jalqaban. إيه متى هارك أفان أورومودا جتش أفان أورومودا كتب أفان أمارا درا كانت وفاني قاف قوية نبرت كوياتكم متنسني قوية أفان لاتيني خنا متنسني سمود الراتشوفن يا تيزا كيليلو خجا كيليلو في مالي خبرات تجرا كيليلو في قدا تجرا قافص مالجي قوية بكر رفت ولا ليجي Bakka dhufte hin beenu jedhan. إن بينو جا مال ورانا تبرت قرأ آباء وقرسي سانت في ده سبوت كتاب نخوني فتح سجلتمي توكو Akka lakkoofsa faranjootaatti akka gartee sagaltamii gaafa tokko. biyyatti mangistuu kutee ziyaad baratti malzinaa fi gaafa afaan namni hundinuu afaan isaanii haa baratamu kajaan Yeroo mootummaan shiggir jedhan sun dhufe. eegaa sagaltamii tokkotti Yaa. sagaltamii tokkotti osoo kana duran geenye raadiyoo hararirraa qotaa sababa abbaa keetu dhaaban sagaleen achi dhoysuudha raadiyoo harar raadiyoo sun muqdishoorraa akka dhoysan hararitti baname namni hundinuu ka somaalee kana dhaggeeffata ka harar kana dhaggeeffatan kaanii kuni keenya kana kun afaan oromoodhaa jaaniitiin ka somaalee dhoysuu barbaada laakiin rabbiitu waan namni dhugaa deemu kana rabbiitu ni mul'isa Rabbitu mul'isa. Ka afaan oromoo fudhatama argatee. fudhatuma argatee ka muqdishoo kana Garuu san booda babal'achuudhaaf yeroo hangamii fudhatee jira jettaniitiin ni yaaddan. sagaltamii tokkotti gaafa Hasan Ali fi kumaa dammaqsaan pirezidantii ka ture qubeessan namni haa baafatu jaan baarlamaan amma yaa'ii tokkoffaa ka baarlamaana hogguu jaanii qubeetana filannaa abbaa keetti bilbilanii Hasan Ali fi kumaan abbaa keetti bilbila Diktor Maxamed Abdullahi bilbilee makkatti qubeetana barbaannaa jaan Isaan yeroo sanitti makkaa turan. makka turan Hasan Ali gaafa pirezidantii ture kumaa dammaqsa waraana waatti gaafatama ayyee khabiraa alaabaa tana ni barbaannaa jaan Yeroo jalqabaadhaaf alaabaa Oromoo naannatti fayyadamaa jirtu kakalaqan isaanii. isaatula kadure maali kadur wanni qabu ka inni lafa kaaya 65tti Ajaa'iba bal kanaan dura haasameetis dubbatameetis hin beeku. eegaa hin beeka namni dubbatu hin jiru bakki alaabaa sana kitaaba keessa jira bakka alaabaan kuni laali amma alaabaan tuni laali amma kana alaabaan tuni maali mancaa fi billaawa jette kuni maali bunadha kun urjiidha Baalatus dalla gocha. urjii miti kun amma labbadha Eeyit. kun amma dheerinadha Amma kuni dheerinadha diimaa gurraacha adii adiidha. amma kuni Kuni labba ture gadi ture. Straight akkana. gadi ture gara cinaatti godhan. Tokko ka jijjiirame isa. isa Kan lammaffaa ammootu kana ga'a. khala Amma odaanii kana kuni maaliin? kuni mancaa fi billaawa Mancaa fi billawaadhaami aadaa argee jaaniiti godhan. duu kana bunadha urjii gadaa shanani miti Hasan Aliitu waa kana hambis Isa irraa kaasanii odaarra odaa keessa maal odaa kuni akka Oromootti odaa kana haa ta'u jala Akka Oromoo guutuu bakka bu'uuf. amma kuni yaa'ii tokkoffaadha gaafa filatan alaabaa tana Kun ragaadha. ragaadha bakka meeqa 91
Agarte? Egaa kitaabicha baasuun kennan oolle actually kitaaba kana reefirraa jalqabeetiin laalaatiin ture seenaa isaanii guutuuf keessatti qabata kitaabni. Guutumatti jalqabarraa kaasee hanga dhumatti. Hanga xumuraatitti. Akkuma inni natti himu ture. Kitaabni kun garuu eebbifamee gabayaa irra oolee irra immoo harkuma keessan jira. Eebbifamee ganaan hin oolamne eebbifamee. Namni kitaaba kana isinii maxxanse ammoo Brighton Trading jedha. Brighton Trading jechuun ammootu dhaabbata yaadataa Junayditi abbaa qabeenyaa yaadataa obbo yaadataa Junayditi. Amma wanni alaabaa tan namni abbaa khiyyaati. Qubee tan namni abbaa khiyyaati. الدكتور محمد عبد الله كان برا موتو كذا جاي مالني سيرب ارتيست دكتور ارتيست علي برا انيس بيان كبا بيه چالتو بيتو اوروميا بداتو سيرب جدو دكتور محمد رشاد عبد الله تبريسي كان افرغان جرا يا بيفتو اوروميا تنا بيفتو اوروميا اللي ساتو بريسي ساتو namni dunni ni beeka walistoota hedduu ni beekan wanni akka inni warri duraan aartii keessa turan warri aartii keessa turan ni beekanii shamsum subbisaa hedduu ni beeka kanaafuu kitaabni kun eebbifamee gabaa irra hin oolle yaada qabdan malee eebbisuu barbaanna yoo rabbi yoo rispoonsar arganne asitti eebbisuu barbaanna amma waa'ee kitaaba kana itti deebina booda bal'inaan itti dhufna wanni jiru galanni kharabbiiti wanni kana abbaa kiiga inni gaafas inni dhaabu gaafas inni wanni irraa argadha hin jenne faayidaa irraa argadha hin jenne. Dr. Muhammad Rashad Abdullee yeroo jalqabaadhaaf nama Qur'aana guutuu afaan Oromootti jijjiiranii jedhamee himamaaf waa'ee sanirraa mee waa xiqqoo nuu jedha. Amma wanni inni gaafa raadiyoo Muqdisho irraa dabarsuu ture tafsiira Quraanaa fi kitaaba soddamtu gartee khata taaliima salaataa barnoota salaataa fi barnoota adda adda irraa dabarsuu ture. Alhamdulillah rabbiitu laafisee rabbiitu gartee kitaaban raadiyoo irraa dabarsuu ture nama hedduutti fayyadamee dho'isatu dhaggeeffachaa turan. Wanni jiru alhamdulillah wanni khabiraa Dr. Abdullee wanni jiru ture ani Oromoon hin komadhu je ani rabbii jecha hin godhe je wanni kana jeef namni hundun waa'ee isaa khaasum fedhan rabbii jecha je godheetin khaas Rabbiif jecha godhee ani Oromoo hin komadhuudha. Haga hojii isaanii maqaan isaanii ka'aa galanni maluuf waan hin kennamneef jechuudha. Garuu kanumaa wal qabatee siidaan yookaan mootuu daandiin buufata fayyaa manni barnootaa maqaa isaaniitti moggaa'e yaadannoon isaaniif hojii isaanii akka ibsuuf kaahame yookaan itti waamamu hin jira. Hin jiru. Maqaa isaaniitu wanti tokko moggaafamne. Hin jiru. Hin jiru. Wanni waa hedduu jira. Wanni jiru waan akka qubetti akka kana yoo akkanatti finna maal seenaan dheertuudha yoo namni ni hifata warta namni dur ni beekan namni kan bayin hin jiru. Namni hedduun as biratti daawwattoonni keenyas akka hubatan barbaadu namoonni hedduun Sheekh Bakarii Saaphaloo qubee afaan Oromoo kalaqanii dhaloota kanaaf geessisan wanta jirutu jira. Dr. Muhammad Rashad Abdullee afaan Oromoodhaan Qur'aana guutuu hiikan bakka jedhamtutti namoonni sammuu keessa akka qabatan maaliif nutis ijoollee taane VCDdhaan sagalee isaanii dhagahaatiin kan guddanne afaan Oromoo Qur'aana Arabiffaan jiru gara afaan Oromootti jijjiiraa hiikaa isaa barsiisaa turan. Kanaafuu amma gabaabumatti isaan Sheekh Bakarii Saaphaloo jalatti hanga tokko hubannoo argatanii yookaan immoo baratanii. Amma laali Sheekh Bakarii Saaphalootii wanni inni barsiisu ture waa'ee tafsiira kana barsiisu ture waa'ee amantii kana.
wanni barsiisu ture waa'ee afaaniiti. waa'ee afaanii fi waa'ee gartee falaka gartee uuma kana uuma samii fi nama akkana ka jeetiin uuma kana barsiisu ture waa'ee kana barsiisu ammoo waa'ee amantii kana hedduun waa'ee seenaa kana dubbachaa ture. Okay, kanaafuu isaan afaan hanga tokko isaanirraa barataniitiin itti fufsiisanii waa'ee uuma samii gartee filosoofii jaanii filosoofii. Maashaallah. Daawwattoonni isaan akka adda baafatanii fi Dooktar Muhammad Rashaad Abdullee yeroo hedduu inni himaa fi jecha tana miidiyaa irratti isiniin dhagaa. Oromoo uummata Oromoo guutuu fi amantaa isaanii walqixatti hanga lubbuun isaanii dabrutti walqixatti nama tajaajilanii nama hin dadhabne nama tokkummaa Oromootiif baay'ee carraaqaa turan amantaa kana guddisuudhaaf waan hedduu godhaa turanii jedhamee ragaa hin bahamaaf haala garagaraatiin haala gahaadhaan maqaan isaanii sirriitti sanirratti ka'uu baatus hanga tokko odeeffannoo waan qabuuf waa'ee isaanii yommuu qoradhu kanaan wal qabatee isin maal jettan akka ilma isaanii ta'uutitti akka isaan waliin guddachuutitti. Diktor Muhammad Abdullee wanni jiru ture ani nama jala deemuu miti namaatu na jala deemaa jiru ture. Ani nama jala deemuu je. namaatu na jala deema maaliif kana jee dhaaba hedduutu bira dhufe baaqi gaaf Somaalee ture ka jaarraa Bagadaa dhufe ka eenyu ABO fi kana dhufanii hundinuu dhufanii koota miseensa na teeje ani miseensa miti barnoota kiyya faayidaa yoo narraa fudhattan irraa fudhadhaan waan ani gartee isin barsiise fudhadha uummata Oromoo fayyada jiru ture. Maaliif ati nama tokko miseensa tokko yoo taate dhaaba tokko yoo keesseente baruuf gartee ni arrafama gartee nama si xiqqeessanii laakiin amma Diktor Abdullee dhaaba tokko keessa hin jiru. Oromoo jee